itti fufee ooleeram. Mormii kaleessa ture kanaan namoonni lama rasaasaan akka rukutamanis himameeram. Namni tokko jiraatota irraa yoo rukutamu tokko ammoo kora bittinneessaa keessaa akka ta'e jiraattonni dubbatan. Loltoonni federaalaa rasaasa isaanii gadi qabanii uummata irratti roobsuu malee wanti isaan adda baafatan hin turre. Yeroon sun galgala waan tureef rasaasni uummaticha irratti roobsamaa ture. Kora bittinneessaa keessaa nam tokko akka rukutees jiraataan magaalaa Ejeree OMN itti himan. Amma information qabnu nama tokkotti rukutame namichi xiitiidhaan rukutame beektaa amma inni hospitaala deemee jira riiferii jedhamee gara Addis Ababa deemee jiran jara isaaniitti immoo wataaddarri warri kora bittinneessaa dhakaatanii naannoo jedhamee akka kora bittinneessaa torba akka aanee jira tokko immoo isaan keessa rasaasan rukutamee jira jechaadha warra kora bittinneessaa keessa. Eenyutu isaan rukute kora bittinneessaa ammoo? Warri rukutame. Ka'umsa mormii kana bu'uura taasifachuun bulchitoonni aanichaa fi qaamonni Oromiyaa bulchina ofiin jedhan manguddoota waliin guyyaa har'aa marii geggeessaa oolan. Hawaasni aanaa hidhabuu abootee yaada tokkoon warshaan East Cement jedhamu miidhaa malee bu'aa tokkos nu buusaa hin jiru. Hurki isa keessaa bahuu qilleensa naannichaa faaluu bira darbee fayyaa namoota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Kana malees konkolaattonni simintoo fe'an wayita gannaa midhaan ooyiruu gubbatti facaafannee nu jalaa mancaasaa jiru. Waqtii bonaa ammoo daraa kaasuudhaan nurratti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun qaamota kanatti rakkoo isaanii dhiyeeffatan. Qaamonni waltajjii kana geggeessanis rakkoo hawaasichaa furuu waan hin dandeenyeef uummanni gandoota 20 ol irraa walitti dhufan mormitti seenuu namni kun ni dubbatu. Sanboota gara mormiitti jijjiirame jechaadha bakka mormiin ittuma oolee magaala keessa isaanii warra kora bittinneessaa sodaataniituma uummanni kaan meeshaadhaanis bahee jira uummata muuruudha uummata aanaa hidhaba boote muuruutu bahe amma tokko lama nama lakkaa'u dandeenyuuti ganda 20 qabaa gandi 20 sun bahee jira dadhabanii isaan gara waajjira ofiitti galanii sanboota bakka uummanni karaarra yaa'ee maal jedhee sagalee ofii dhageessifatee booda eebbifatee maal jedhee gara mana ofii galee jechaadha. Warshaan simintoo East jedhamu kun waggoota 7 qabeenya Oromiyaa saamee ofii isaatii duroomuu malee hawaasni naannichaa abbaa fayyadamaa ta'aa akka hin jirres beekamaadha. Mormii dhalateen erga warshichi tajaajila hojii isaa addaan kutee guyyoota 7 lakkoofsisee akka jirus jiraattonni dubbatan. Walfalmisiisaa Jimaa Awadaa irratti mariin guyyaa kaleessaa eegalee har'as gara OMN'tiin itti fufam. Marii kanarratti kan hirmaatu gaazexeessaa fi barreessaa Jaafar Alii ta'uu asumaanis nu hubachiifna oduu booda bal'inaan waan itti dhiyaannuuf nu hordofaa. Godina Harargee Bahaa aanaa Gorsumitti mootummaan wayyaanee maqaa amantiitiin hawaasa jidduutti garaagarummaa uumee wal dhabsiisaa akka jiru himame. Shiraa mootummaan wayyaanee xaxaa jiru kanaan wal dhibdee dhalateen namni miidhamee akka jiru odeeffannoon nu gahee jira. Kun kanaan osoo jiru magaalaa Funyaan Biraa jedhamutti yoo ta'u hawaasichis shiraa wayyaanee kana itti beekee ofirraa akka eegus dhaamsi darbaafii jira. Odumaa wal qabateen poolisoonni humna addaa naannoo Sumaalee aradda daangaa irra jiran irratti hawaasa irraa miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran beekamee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti jiraataan magaalaa Baddeessaa tokko qaamota poolisii Somaaleetiin ukkaanfamuun erga ajjeefamee booda reeffi isaa waraabessaan nyaatamuun himame. Namoonni humna hidhatan waliin walitti hidhata qaban jedhamuun shakkamanis wayita ammaa to'annoo jala oolfamuu jiraattonni OMN itti himan. Dabalanni oduu kana akka nutti dhiyaata. Magaalaa Baddeessaa keessatti ajjeechaan gara jabeenyaa erga jiraata magaalattii tokko irratti raawwatamee booda haala gaddisiisaa ta'een reeffi isaa waraabessaan nyaatamuun himame. Jiraattonni magaalaa Baddeessaa akka jedhanitti ajjeechaa kana humni addaa poolisii naannoo Sumaalee harka keessaa qabaachuu akka nollee shakkii qabna jedhan. Ammoo namoonni humnoota kanaan waliin walitti hidhata qabaachuu hin oolan jedhamanii shakkamanis to'annaa jala oolfamuullee dubbatan. Namni tokko akka jedhanitti haalli nama keenya irratti raawwatame daran yaaddessaadha. Qaamaan beekamneen galgala mana isaatii baafamee ajjeefamuu dubbatan. Nama tokko jaartiin xiyyaa Somaalee tokko itti bittee ajjeeftee jira. Maammadaa jedhamu qabaniituma kan galgala qalaniituma darbanii waraabessuma nyaatee ganama huccuma harkan. Namni biroo magaalaa Baddeessaa irraa dubbifnee akka jedhanittis namni keenya gara jabeenyaan erga ajjeefamee booda reeffi isaa waraabessaan nyaatamee jira. Lafee isaa qofa walitti qabnee gara waajjira poolisii magaalattii geessine jedhan. Wanti inni adilal ganama amma lafee isaa hunda waraabessa boolla waraabessaa moggaadhaa lafee isaa hunda walitti guuranii akkasi feestaalaan poolis xaabiyaa geessan uffata isaatii fi sammuu isaa surri isaa kan faca'e qofa amma kagarre fis gaaraa kofoo isaa kan dhiigaa fi dhiigumaa fi waan adda addaa qabu malee lafee isaa lafee xixiqqisoo amma walitti guuranii achi geessan waraabessi nyaate jechuudha.
Ajjeecha nama kana keessaa harka qabaachuu hin oolan jedhamanii kanneen shakkaman haadha warraa isaa dabalatee namoonni biroo to'annaa jala oolfamullee ibsan. Isiidhaa fi Somaalotaati hanga nama lamaa mokkanaa hidhamee jira. Akkasitti qaallittiin Somaaleen itti biqee Somaalee qalee jettee uummataaf dubbattee jirti jaanii laakiin nama dhaleessan achitti. Namni haala suukkaneessaa ta'e kanaan ajjeefame kun maqaan isaa Muhammadaa jedhama. Hojii humnaa hojjechuudhaan of jiraachisuu malee nama badii tokkos hin qabu ture. Hojii humnaatiin maatii 5 horataa ture. Har'a haala gaddisiisaa ta'een yoo ajjeefamu carraan maatii isaa kan gara fuula dura baay'ee yaaddeessaadha jechuun dubbatan. Inni waa takka inni dallaaluma malee inni waa takka illee hojjetu dallaala magaalaa Baddeessaa keessatti dallaala shunkurtii fi dinnichaa fa'aa adda addaa kana waan ijaa ilmaan 5 mokkana isaa dhaltee jirti. Ilmaan 5 mokkana qaba. Namoota shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessaa tokko naannoo Ogaaden irraa akka dhufe himanii namni shakkame kun tarii humna addaa poolisii naannoo Somaalee waliin walitti hidhata qabaachuu akka oolles ibsan. Nindeenya egaa uummanni Somaaleetis keessa jiran jaamee shakkamee mi'eessuurraa nama tokko dhufee jettee ijoolleen isaa amma dubbattee jirti. Nama Somaaleedhaa kan billaan deemuttu mana keenya dhufee jetteefi ijoolleen isaatillee dubbatte. Akkasitti ijoolleen kana dubbatteeti namtichi Somaaltichi tokko kan magaalaa Baddeessaa keessaa immoo hidhaadha jiru. Kan Harbii jedhanii hidhaa jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaatti guyyaa kaleessaa mormii geggeeffamaa oolee bu'uura taasifachuun loltoonni federaalaa dargaggoota nagaa ukkaamsanii hidhuu itti fufan. Raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee masakamuu mooraa waraanaa Addeellee irraa gara Haramayaatti bobbaafamuun hawaasa nagaarratti reebicha geggeessaa jiraachuullee jiraattonni himataa jiran. Mootummaan wayyaanee badiin jala geettee uummata nagaa balleessutti fuulleeffattee jirti. Egaa daawwattoota keenya oduun harmaaf qabnu kanuma. Egaa sirba coomsaa kanaan boodatti gara Jimaa Awwadaa irratti mariin bal'inaan geggeeffamu Dajanee Guuttamaatii fi akkasumas Jaafar Ali toora iskaayipiitiin nu waliin jiru. Akkasumas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Lama shanko dale jisu farda bagada gari binare jisu badu farda yodu ni debite dadu mudi yo orbike nite chaftu lama shanko dale jisu fardi goti chak gari binare jisu Niketi, Bulia biti, Ito garasi yadu sanagiti. Iti koli galeke, Yabi daleke, Malabali lambike. Rabab duri dula de maya. Rabab duri dula de maya. Abba dula tu kagesa ya jole. Abba dula tu kagesa ya jole. Ada sike kota muda ya vole. Ada sike kota muda ya vole. Malkaf tulu demti ya jole kafulura demti ya jole ngatu gada dangena nara naku ganda dangena nara nganu gada dangena nara naku ganda dangena nara siyara nara nara rabira horabuna ya fode rabira horabuna ya fode yo hamates wajinduna ya jole yo hamates wajinduna ya jole Lev da bale tu ega tadanga Danga jam number onne kona diga Danga jam number onne kona diga Gatu gada Dangena nara Hinna buganda Hinna nara Hingatu gada Dangena nara Hinna nuganda Hinna nara Siyara nanyara nuyara
gaarii hin harkisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Caaftuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin harkisu. Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtan egaa ammasii walitti deebinee jirra. Akkuma guyyaa kaleessa beellama isinii seennetti waa'ee jima awwadaa irratti egaa mariin keenya kan kaleessa eegale har'as kunoo itti fufa. Qophiin keenya kun suduudhaadhaan kan isin biraan gahaa jiru gara toora feesbuukii akkasumas saatalaayitii fi toora adda addaa irraattiin isin biraan gahaa jirra. Egaa mariin kun akkuma yaadatamu irra deebinee si yaadachiisuudhaaf jimaan awwadaa humnaan fudhatamee mootummaa wayyaaniitii fi akkasumas abdii illeetiin akka awwadaa irraa gara magaalaa Boombaasitti deebi'ee tajaajilli daldala isaa achi gaggeeffamu shiratu xaxamaa ture. Kanaan wal qabatee ammoo daldaltoonni Oromoodhaa moggeeffamanii yookaan irraa dhiibamanii qabeenya isaanii irraa abbaa fayyadamaa akka hin taanetu irratti raawwatamaa jira. Kanumaaf kaleessas bal'inaan marii keenya geggeessine. Egaa marii keenya har'aa kana keessattis kan kaafnu bal'inaan isa kana ta'a. Kanumaan wal qabatee egaa waahilli kiyya Dajanee Guutamaatis ana waliin jira. Akkasumas marii kanarraa qooda kan fudhachuudhaaf gara toora iskaayipiitiin nu wajjin jiru Jaafar Aliiti. Egaa gama kanaan namoonni yaada keessan qabdan ammoo bilbili keenya kanarratti bilbiltanii yaada keessan kennitan 612-294-6770 ta'ullee asumaan isin hubachiifna. Egaa daawwattoota keenya mariin keenya kan jimaa awwadaa wal falmisiisaa ture irratti kallattiidhaan amma eegalee jira. Dajanee qilleensarraa akka jirtu na wajjin ni abdadha. Mee waa'ee kaleessa cuunfaa kaleessa ta'ee fi haga har'aatti wanni jimaa awwadaa sun ta'aa jiru wanni gama keetiin hordoftee quba qabdu maaltu jira kan daawwattoota keenya biraan geessu? Galatoome Usmaan egaa kaleessa jimaa awwadaa abbaan eenyu kan itti immoo fayyadamaa eenyu kan jedhuun kaafne. Edda siyaasii daawwattoonni keenya hedduu kan jedhaa jiranii fi kan jedhaa jiranii jimaa awwadaa duwwaa miti jimaa Oromiyaa akkasitti yoo dubbattan gaariidha kan jedhutu yaadni dhiyaate. Egaa akka dhugaadhumatti jimaa awwadaa duwwaa otoo hin taane jimaan naannoo Harargee fi naannoo sana jiru hundumtu qaamuma haasaa keenyatti ta'a yookiin marii keenyatti ta'a jechaadha. Kana booda iddoon qulfii taate yookiin iddoon furtuu taate awwadaa haa ta'u malee. Egaa Usmaan akkuma kalee haasofnee dargaggoonni keessattuu qeerroon awwadaa dhiibban cimaan tokko achitti godhamaa akka jiru magaalaa sana deebisanii ajjeesuudhaaf magaalaa akkuma ati beektu wiirtuu daldalaati. Magaalaa sana immoo ajjeesuudhaaf pirezidaantiin naannoo Somaalee Abdii Ilee itti fayyadamuudhaan jeneraalonni wayyaanii naannoo sanatti ramadamanii kan galii guddaa irraa argatan magaalaa sana ajjeesanii gara Bombaasitti ceesisuudhaaf iddoo jimaan itti daldalamu yaaliin akka godhamudha. Egaa ammam addaan baafachuudhaaf yaaliin godheen irratti bilbila haa cufu malee kantibaan magaalaa awwadaa mataa isaatiin rakkina akka qabuu fi kana dura naannoo Baabbilees bulchaa yeroo turetti lafa Oromoo qabeenya Oromoo Somaaleedhaaf kennaa ture. Kanaafi namni kun magaalaa kana qancarsaa jira. Awwadaa garasitti gara Bombaasitti akka ce'u jimaan daldalli jimaa jechaadha. Yaalii nama godhu jedhaniiti warri awwadaa qeeqa qabu komii qabu sanammoo addaan baafachuudhaan garasitti bilbilaan sagalee Oromiyaa miidiyaa neetwoork irraa ta'uu dabareen irratti cufe. Egaa gara fuulduraattis haaluma sanaan kan itti fufnu ta'a. Ammaaf garuu yaaliin godhamu bifa lamaan Usmaan keessattuu addi bilisa baasaa uummata Tigraay kan inni godhaa jiru akka odeeffannoon naannoo sanaa dhufutti jimaa gara Jibuutitti deemu Dirree Dawaadha. Kan naannoo Somaalee gamaaf gamanatti deemu immoo Bombaas Jaafar Nasirreessaa Bombaasuma jedhama natti fakkaata. Gara achi godhuudhaaf awwadaa kaasanii kan jedhutu jira. Gara biraatiin immoo Usmaan ammas awwadaa dadhabsiisuudhaaf naannoodhuma Bombaas sanatti iddoo lamatti iddoon daldala jimaa banuudhaaf yaaliin godhamaa akka jiru
daldaltoonni Somaalee naannoo dhufanii awadaa ittoo maallaqa isaanii baasanii adabbiin guddaan akka irratti godhamu kan hundumaa akeekkachiifni akka kennameedhaa fi kan amma ammaatti odeeffannoon achii dhufu. Egaa walumaa galatti qeerroon Harargee yeroo ammaa kanas wajjin jirra daawwataa jirra warri jedhan hundumtu jimaan keenya qabeenya keenya guddaadha. Meeshaa qabsoo guddaadha. Dinagdeen keenya meeshaa qabsoo guddaadha. Akkuma qabsoo biyya Hindii jijjiiree qabeenyi nuti qabnu qabsoo keenyas jijjiiruu danda'u qaba kan jedhanii kutatanii ka'aniiru qeerranii. Gama biraatiin Usmaan uggurri kuni jabaatee itti fufuutu irra jira, gabrummaa hin caalu kan jedhus hin jira. Qonnaan bulaan keenya hin miidhama warra jedhaniif kaleessa yaaddi tokko kaanan dargaggoonni fi sabboontonni hedduu Oromoonni hedduu lakkii gabrummaa hin caaltu kan jedhutu jira. Egaa dhimma kanaaf kan biraa irratti caalatti immoo kan Harargee gama Dakaamma gaaratti kan beeku har'aan wajjin jira Jaafar Ali. Ana mana ergan jedhe yoo gara Jaafar Alitti darbine yoo wanti itti dabaltoo jiraate kan kee fudhanne Usmaan. Dajanee sirriidha akkuma ati jette nuti mata duree yookaan ka'umsaa yookaan bu'uura kan taasifanne jimaa magaalaa Awwadaay malee dhugaadha akkuma daawwattoonni keenya bakka hundarraa yaadanuu dhaqqabaa jiran jimaa Awwadaay qofaa miti kan saamamaa jiru. Fakkeenyaaf godina Ilbaaburitti bosonatu ciramee biyyoota garagaraatti mukni isaa fe'amaa jira. Akkasumas bunni saamamee biyyoota biraatti geeffamaa jira. Gara godina Jimmaatti yoo fudhanne ammoo yoo deebine bunni Jimmaa akkuma jiruun fe'amee saamamee gara biraa geeffamaa jira. Akkasumas Wallagga keessattis bunatu saamamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun ammoo wiirtuulee daldala gurguddaa magaalaa ta'an kanneen akka Shashamannee, Dirree Dhawaa, Adaamaa fi kanneen biroo keessattis daldalli yookaan galiin galus qaamota birootiin saamamaa jira. Akkasumas warshaan shukkaaraa kan Fincaa akkasumas Awaashii fi Matahaaraatis qaama dhuunfaatiin saamamaa jira. Gama Gujiitti yoo deebine warqeen dambii mallaga dambiidhaa kan saamamaa jiruun qaamota dhuunfaatiin. Haaluma kanaan ammoo godina Arsiitii fi Baalee irrattis qamadiin oomishni qamadiidhaa galaa jiru qaamota kanaan saamamaa jira kan jedhamutu odeeffannoon gurguddaan nu dhaqqabaa jira. Nuti akka bu'uuraatti jimaa Awwadaayaa kaafnu malee qabeenya Oromiyaa dhugaadhaa bakka hundaan saamamee xuuxamee Oromiyaan hiyyummaa irratti hafaa jirti. Kanumaaf egaa wanti daawwattoonni keenya jedhanii fi yaaddoon isaanii sirrii ta'e osoo jiru kan irratti fuulleeffanne jimaan Awwadaay maaliif boombaasitti deeffama? Daldaltoonni Oromoodhaa jimaa kanarraa fayyadaman maaf moggeeffamanii qaamonni wayyaaneetii fi abdii illee maaf itti roorrisu kan jedhutti mata duree keenya ta'e malee akkuma ati jettee Dajaneedha kanumaan wal qabatee egaa Jaafaris akka yaada isaanuuf kennuun gamanatti affeerre mee Jaafariin akkamitti affeertee gaafii akkam dhiyeessitaaf yoo gama keettitti dabarse Dajanee. Gaariidha Usmaan akkuma ati jette giddugaleessa baha amma giddugaleessa dabalatee amma dhihaatti kaaba amma kibbaatti qabeenyi Oromiyaa saamamaa jira. Egaa daawwattoonni hedduu ammaanuu jalqabanii kan keessa jiru kan biyya keessaa bilbilaa jiru yaada kana eegaatti turanii dhimma cimaadha. Wanti baay'ee daawwattoonni keenya bal'isaan hin jedhaniif tokkoyyuu ammam itti dhiyoo akka ta'e si turna caala beeka naannoo Baalee kana Usmaanii karaa Habrooti fi Daaroo Labuutinii warri kontirobaandii kuni yoo xinnaate guyyaatti makiina 8 hanga 10tti gara naannoo Somaalitti jimaa dhoksaadhaan akka ergaa jiranidha. Kanaaf bal'isaatii jimaa Oromiyaa jedhaatii garasitti nu bal'isaa jedhanii kan nu gaafatanii dhuguma akkuma namoonni baay'een jedhaniis kaleessas Jawaar Mohaammed faa dubbataa turanii kana duras warrun viidiyoo kan akka Lammaa Magarsaa kan dubbataa turanii jimaan yookiin galiin Awwadaay galuu Oromiyaadhaaf bu'aa guddaa galchuu akka danda'u Oromiyaadhaa akka danda'u Oromiyaadhaa dhaabuu akka danda'udha. Kanaaf egaa Oromiyaa iddoo galii guddaa dhaabuu jechaanii Oromiyaa dadhabsiisuu ta'udha. Mee nuti mana jenne namni hedduu kan nu eegaa jiru Jaafar Ali maal jedha kan jedhudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya Jaafar Ali duwwaa otoo hin ta'in namoota garaagaraa yoo
haalli neetwoorkiin waayyame Keeniyaadha ammas Afrikaa kibbaa Awurooppaadha iddoo adda addaatiif affeeruudhaaf yaalii godhaa jirra yoo nu seene Jaafar Alii biratti namoota biraa isin affeerra karaa bilbilaatiinis karaa feesbuukitiinis yaada keessan kenna karaa WhatsApp keenyatiinis akkuma amma bilbilaa jirtanii yaada keessan nan fudhadha mee Jaafar gara keettan darba otoo yeroo ammaa kana maal ta'uutu irra jiraata waa'ee jimaa kana maal gochuutu irra jiraata toon jedhin mee jimaan maal inni keessumattuu naannoo ati dhalatteetti guddatte waliigalatti jimaan kun Oromiyaa hundumaa keessa jira keessattuu naannoo Harargeetti jimaan qonnaan bulaa keenyaaf uummata keenya maali kan jedhu sin laalla haala amma jiru kanarra too mee kan ammaa kanatti too hin ce'in seenanuma jimaa kanaayyuu mootummoonni Itoophiyaa kuni akkamitti ilaalu akkamitti itti fayyadamu jimaanumti kunoo akka ilaalcha keetitti kan eenyutu amma ammaatti itti fayyadamaa jira mee duubatti deebnee seenaa xiqqoo ishee haa yaadannu keessumattuu dargaggoota yeroo ammaa kana lafaa ka'aa jiranii waan duraan ta'aa tures akka hubannoo argatan. Gaafii bal'oodha beektaa Dajanee gaafii bal'oodha dheertuudha. Seenaa isaarraa yoo kaane waan yeroo gabaabaa kanatti walii galchinee cuunfaa isaa dhiyeessuu dandeenyu miti. Seenaa yeroo gabaabaa yoo goone wayyaadha maaliif yoo seenaa isaarraa kaana jenne jimaan isaa argame akkamitti dhufti gaafii jettu keessa galla. Tan irraa xiqqoo tuttuquudhaaf warri faranjii waa'ee jimaa barreessan barruuleen turte tan waggaa 60 70 turte Arabian salad warra juunu ture Yaman irraa ka'ee bu'uura juu irratti jala sararuudhaaf warra deemuutu jira. Warri immoo lakkii achii miti achi asumaa dhaqe malee jimaan kun Horn Afrika irraa ka'ee warri juu immoo gaafa barreessan ammoo gaa masaraa Minilik yookaan Zooditu keessa ta'anii waan barreessaniif jara lamaan kan wanni maqaa ta'eef barruun sun kan barreeffamte bara jarra kun angoora jiru waan ta'eef Ethiopian salad jedhaniin salaaxaa Itoophiyaa bara jimaan qamaamuu jalqabu Itoophiyaa wanni jedhan jirtu. Wanni jarra jechuu dadhabe yookaan wallaalee Oromiyaan salad jechuudha dadhaban yookaan odeeffannoo saniin qaban. Kanaafuu jimaan bakkirraa ka'e eega Arabian salad ta'uunsaa sun dogoggora ta'ee gara Horn Afrika deebi'ee Oromiyaan salaaxaa Oromiyaadhaati jimaan bakkummaan irraa jalqabee Oromiyaadha. Oromiyaa eessa kajuu kan rakkootii miti bakka fedhe waa ta'u Hararaa ta'uu Jimmaa ta'uu ati Oromuma keessaa ka'e san eegaan hangana jee Haacaalaa warra dhimma kana qoratuuf assignmentii kenna isaan har'a qoratanii Itoophiyaan salad kan sun Oromiyaan salad akka jijjiiramu ragaan qabuun ka'imsu kana ta'ee irratti hojjetee jechuun qaba. Jimaa Oromiyaa keessaa jimaan akkamii wal caalee jimaan har'a dareen jaalatamaa ta'e yoo ilaalte jimaan hawaaja yookaan imama nama mirqaansu kan kachinan jamuuf keessaa qabu. Mirqaanni jimaatis kan murtaa'u qiimaa yookaan hamma kachinan jimaan tokko baala jimaa tokko keessaa qabuun. Jimaan harar jimaa walqixxee jimaa jimmaa kanaan adda addaatti oomishamu wajjin wal bira qabdee ilaalte jiidhaan isaa kachinan hedduu akka caalaa akka of keessaa qabu. Qorannaadhaan mirkanaa'etu jira. Kana qorannaa yuunivarsiitii adda addaa maqaa dha'uu dandeenya. Amma osoo dheengaddanatti himtee liinkisaa kennuu hin danda'a. Garuu gabaabaa jimaa jettee seennaan Arabian salad or Ethiopian salad jettee seennaan jecha jarri jedhutti kaas jettee seennaan sumaaf ammaan tana online jirti jechuudha barruuntu. Kanaaf jimaan durumarraa uumamni isaa kan Oromiyaadha. Kan Hararaa immoo caalaa nama mirqaansuudhaan beekama. Jimaa qofaa miti naannoo Hararaa kun ammoo xiqqoo ijoollummaa keenyarraa kaatee ilaalte. Harar sangaa, Harar atiin, Harar caat waan jarri hin jenne hin jiru.
oomisha naannoo kanaaf faarsuudhaaf. Kun akkanumatti lafaa ka'ee kan dhufeedha. Biyyeen naannoo kana waan kophaa ta'e kan oomisha qonnaatiif mijaa'u isaa qabdi. Anka jimaa qofaarratti qitaan lafa sanii biqilulleen kan gaagabbisuudhaa fi foonsaa mi'eessuudhaaf kuduraan achirraa maangoon dheerar, maangoon harawwee, maangoon naannoo kanaa muuzii achi dhuunfaan achi mi'aa qofa mi'aa gurguraalee jechuun gaggeessaa delicious waan mi'aa delicious mi'aa kun uumaa Oromiyaa gara naannoo sanii rabbiin waan kaase. Kanaaf jimaan naannoo Hararis jimaa naannoo biraatiin adda. Kontantiin haatinan kan inni keessa qaanii ol waan kanaaf irra jimaan Harar naannoo isaa keessa bira darbee biyya jedhamu keessatti dabreetis gara Somaaliyaa Jibuutii kan biraas dabree biyya Fangii tana biyya jimaan Harar barbaadamee namaafne hin jirre. Harar keessaa isa ammoo bakki seentara jimaa taate Awwadaay. Awwadaay akkamitti seentara jimaa taate na dhiba kanarra qorannaan goonu. Magaalonni gurguddoon waltajjii yookaan seentara magaalaa danda'an adreedhaa tokko osoo naannoo san jiranii Awwadaay seentara jimaa taatee jira. Aizoo jimaan naannoo Awwadaay gurguramu kan Awwadaay oomishamu miti. Jimmoo guutuu Harargee keessatti oomishamu. Ispeeshaalii kan Harargee keessatti jimaa oomishamu bakki tokko garuu magaalaa isaaf Awwadaay. Jimaa naannoo Awwadaay qofatti oomishamu jechuudhaaf miti. Akka carraa adeemsa magaalaa seenaa ta'e Awwadaay magaalaa Oromiyaa kan jimaan naannoo Harargee ittiin gurguramtu taateeti. Akkamitti taatee san manguddoo baadhiibu. Arrammoo taateeti as geesse. Gara gaafii teetii deebuudhaaf gaa jimaan seenaa akka naannoo san keessatti jiru. Durii dur Oromoon jimaa naannoo isaa keessatti jimaan oomisha gaaraa ture. Jechuun muka gaaraa ture. Jimaan qamahamuu kan barame Araboota irraa natti fakkaata. Araboonni waggaa 150 dura Turko Egyptian Conquerors Harargee. Harargee tana walakkaa isaanii laga jaajaatti gad weeraran Turko Egyptian warra dha'uuf baashaa'e. Isaan kun warra jimaa qamoo turan. Jimaa qamuudhaaf dur Yamanii keessatti jimaa halaala irraa ta'u jimaa gammoojjii keessatti biqilee kan bitimoo fakkaatu nyaachuu turan. Gaafa Harargee dhufan ammoo jimaa waan biraa fakkaatu fagaarri hundi jimaa argatu. Biyya tana dhufanii jimaa kanaarratti daranuu jaalatan jechuudha. Arabaanis wal qabachuun isaa achirraa jimaa. Achirraa eegaleen Oromoon jimaa kana Araboo kanaaf dhiyeessu qamahuu baraa dhufe malee Oromoon dhumaa isaatti uummata jimaa nyaatuun durii. Gaafuma nuti ijoolleetu manguddoo halluu warra sheekotii warra akkasiitu jimaa qamaa malee dargaggootni fi namni humna qabu jimaan qamaa ture. Wanni irraa qamaa malleen garaabaan isaa kabajaadhaan awwaalamoo kan bakka qulqulluutti kaayamu ture. Jimaan kun mi'a taligaa hawaasummaa, mi'a taligaa awliyaa kan hadiraa akkasitti. Osoo deemuu immoo qallaba ta'e jimaan. Konsepshinii uummata hundaa ta'e. Harargee bira dabree kan Itoophiyaa kan addunyaa ta'e arra faranjiitu amas. Arra Paris keessatti Chaayinaa deetee Shangaay deetee laalte Beegiing deetee laalte mata ija labbaa kana hajimaa karaa cinaa ta'eef nyaatu warte. Ameerikaa keessatti faranjii jimaa qamaatu warte. Fuuldura eessa dhaqaa ta'an san hin beeku. Gara gaafii ta'eetitti deebisuudhaaf eega jimaan akkanatti barame kana magaalaan isaanii oowwite. Ogguu magaalaan isaa oowwitu hoggaa magaalaan jimaa oowwaa deemu. Magaalaan jimaa qaqqabe. Maaliif bunni balaa hedduu. Bunni dhukkuba hedduu qaba mukti jimaa. Bunaa. Dhukkuba hedduudhaatu buna weeraraa dhufe. Jimaan dhukkuba tokkollee hin qabu. Dhukkumaa isaa adoobaa malee. Adoobaa immoo roobaa turanii qabu. Kana jimaan dachi garsuu muksaa dhaabda.
jalliftee dhaabda akkanatti 5 degree jalliftee dhaabda 45 degree akkasitti biqileetu si gadhiisa. Jaafar dhiifama otoo dubbattu maayikii irraa fagaatte natti fakkaata sagalee kee ciccitaa naan jedhu. Ittiin sii dhiyaadha waan sana rakkoon hin jiru. Jimaan dhukkuban qabu dhukkubni isaa adoobaa qofa adoobaa roobaa irraa dhiqa. Bunni immoo dhukkubni isaa hedduudha wabeer jedhanii jira waan makluuqa adda addaa kan firii isaa nyaatu jira kana hundaaf tajaajila kanaaf rakkoo qaba. Kanaaf qotee bulaan Harargee ammaas buna amma dhaabdee waggaa 5 booda oomishachuu jalqabda akka taligaa qonnaa kan dursanitti. Amma yeroo isaa gabaasuu mala teeknooloojiin buna dhaabdee amma 3tti oomisha irraa fudhachuu jalqabuu mala. Jimaan immoo amma dhaabdee amma 2 booda bada nyaachuu eegalta amma 3 booda irraa gurgurachuu eegalta. Waan kana ta'eef oomishuuf karaa laafaadha. Gurguraaf magaalaan isaa finiintee jirti. Kanaaf qotee bulaan Harargee buna dhiisee gara Jimaa illaa gara Jimaa horno gara Jimaa deeme gara Jimaa fira tumsuu jalqabe. Kana nam kulleen dura dhaabbachuu hin dandeenyaan gammaatti. Kanaaf magaalaan Jimaa lakkoon finiintuun ammoo domestic product Itoophiyaa keessattis karaa kaash kirooppiti buna caalaa dhufe. Amma warri staastiksiidhaa gatii bunaati moo Jimaa irraa akka mootummaa Itoophiyaan faayidaa harkatti hattiin jiru sirrii hin himantaa. Gaafa darbii polotikaa isaaniitiif jecha. Gaafa wayyaanillee polotikaa yeroo kanaa irraa hedduu dantaan qabanii garuu dirratti himuu hin barbaadan. Jimaan buna caalaa dhufee jira. Kanaaf madda diinagdee kan namoota dhuunfaa, kan naannoo, kan qotee bulaa, kan daldaltootaa, kan mootummaa ta'e. Eega Jimaan akkas ta'e maaltu uume Harargee keessatti? Kun Jimaan sadarkaa kana ga'uun gaafa mootummaa dargiidhaati. Kanaafuu Jimaan dur gara Yaman ergama, Adanitti ergama. Gaafa nuti ijoollee san dura Jimaan Itoophiyaa kan Oromiyaa ekspoort kan ta'u karaa Adan dhufe. Bara abalu Jimaa gara Adan ergaa jedhama. Waa xiqqoo gara Finfinnee irraa deema. Dirree dhawaa Finfinnee dhaqee karaa Adan deema. Booddee immoo karaa Jibuutiin eega biyya taate booda jechuudha. Dur Jibuutiin kalanii Faransaay turte osoo dargiin dhufe. Gaafa Hayilasillaasee Jibuutiin biyya walaban turte kolonii Faransaay turte. Eegumaan anuu dhaladhee deemfana Jibuutiin wal bataate. Eega Jibuutiin wal bataate immoo akka biyyaatti Itoophiyaa irraa waan barbaadu muduraa fi Jimaa fi kan fakkaatan impoortii jalqabdee gaafa Jimaanis bara kana keessatti madda galii guddaa waan ta'eef qotee bulaan akka ergateetiin faayidoodha. Ergatee si gurgurateetiin faayidoodha. Daldaltoonni Oromooillee akka ittiin faayidoodha. Gaafa darbii warra waraana mootummaan sun gaggeessu keessatti qooda guddaa gumaachanii qorataa bahan warra mootummaa san bira galata guddaa qaban warra qondaaltota mootummaa biratti firummaa gurguddoo qaban warra akkasiitiin share kampaanin tokko uumame የኢትዮጵያ ጫት ላኪዎች አክሲዮን ማህበር ጃማ አፋን ሲዳማት ወልደ ከነ ኸስት ሚሶንሰተ ወርታን ሰባ አማራት የቹን ደንደኝ ማለት የቺከሲ ዶጎጎራ ኡመና አማራ ኡመታት የሮን ኢትዮጵያ ገብሮም ሰንጂሩ ነፍጠኞ ተቹን ወረጊተ ቢታ የቹ ኢሳንሰን ወረ ሞቱማ ተቀበን አታምር ሚስ ወሪ ይተቀቡ ቢሳሙ warri mootummaa naftanyaa sana hojii hidhata qabu aksiyoona ijaarratanii ministeera daldalaatiin protekshinii kennameef isaan malee namni biraa akka ergamne taasifamee karaa baaburaa Jibuutii deemurratti keellaan dhaabbatee isaan kan xayyaaraan ergan malee namni biraa akka erganne godhamee miseensonni firoottan mootummaadhaatii fi qondaaltotan gurguddoon warri hayyamameef Jimaa Oromiyaa maqaa Itoophiyaadhaatiin gara ergachaa Jimaan kun kootaan ergamus guyyaa guyyaan heddummachaa dhufa Jibuutii. Hanga caqa dargiidhaa kan irraa fayyadamaa ture isaan. Eessarraa bitan Awwadaa fi Galamsu. Galamsu Harargeelixaa Galamsoo miti Baddeessaa. Harargeelixaa Baddeessaadhaa fi
Harargee bahaa Awwadaa seentarii lamaan kanarraa jimaan bitamee karaa jaaramaa Jibuutii Soojii jedhamu gara Jibuutiidhaa ergamaa ture. Kana maddisiitti ammas jimaan gara Jijjigaatiin gara Somaaliyaa ergamaa ture. Maaliif Oromoon ni oomisha malee kan hedduu qabu Somaaltu waan ta'aniif jimaan Harargee bahaa magaalota akka Dadar, Harramillee, Qobboo fi Calanqoo magaalota afran kanatti keessumattuu magaalota biraarra bahuu danda'a. Magaalota afran kana Dadar, Qobboo, Harramillee fi Calanqoo seentarii godhatee gara Jijjigaa ergamee Jijjigarraa gara Somalilaand fi Puuntland deema. Jimaan kun yoo laalte kan duraatis gara Jibuutii ergamu sunis ta'u saamicha kophaa keessaa qaba. Gara Jibuutii sun ni gooma saamicha mootummaa malee saamicha roga hedduu hin qabu. Ammoo jimaan gara Jijjigaa deemu kun saamicha hedduuf keessaa qaba. Takka takkaan hin siif hima. Kan duraati caasaa dandeessi qaba jimaan kun akka ergamu. Dura qotee bulaarraa bitameeti jimaan gara magaalota afran an maqaa dheetti dhiyaata. Dadar, Qobboo, Harramillee fi Calanqoo dhiyaata. Achitti proosas ta'e eega gurmaa'ee booda makiinota fe'inaa kanneen faxina ta'aniin gara Jijjigaa ergama. Jijjigarratti daldalaa biraatiif gurgurama. Daldalaan Jijjigarra fudhate kunoo karaa Hargeysaa fi Bosaasoo gara Wuuyeetti erga. Amma gatii isaa akkatti kafalamu alaalu. Warri jimaa ergu kan magaalotaan afur Oromiyaa kun Dadar, Qobboo, Calanqoo, Harramillee booddee Awwadaa itti dabalamte. Kanarraa warri jimaa ergu kun maallaqa gayaa hin qaban. Qabaatanis akka hin qabne lakkaa'e. Maaliif maallaqni isaanii Somaalotaan kan qabame ta'a. Lakkoofsa maallaqa isaanii harkaa qaban malee qarshiidhaan lakkaawanii guyyaa guyyaan fudhatan. Kanaafuu warra bobbaa fayyadamu warra bobbaa jimaa warri bobbaa kun naannoo ona malkaa bal'oo fi malkaa bal'oo karaa gara gaaleetti waayuu kana keessatti shirkaa jedhaman warri jimaa bobba'ee baadiyyaa qotee bulaarraa guuru shirkaa jedhaman. Ona meettaa jechuun naannoo Calanqoo kana gaara mul'ataatiif kana keessa kan deeman unqulaalii jedhaman. An jecha kana bikkarra dhufan beeku garuu unqulaalii yookaan unqulaalii jedhaman jarri magaalaarraa bahee jimaa bitu qotee bulaarraa. Qotee bulaa bira dhaqaniiti jimaa kana meeqasii kafallaa jedhanii. Qotee bulaan jimaa isaa gatii gayaatti harkachuu barbaada. Itti laffa'ee itti dadhabee jira gatii hangana jedhanii san hin kafalaniif. Ammoo jimaa kana yoo har'a isaan irraan bitin yoo ganna ta'e roobni itti baay'atee cabbaala duuloo yookaan raafuu ta'e. Kanaafuu jimaan kun magaala dhabaa har'a gurguru qaba. Yoo bona ta'e immoo yoo torbaan tokko lama hidhaate ni goggoga. Hanga roobni lama dhufu gatiitti argama. Kanaafuu isaan kanaaf salafatti yookaan liqitti yookaan dubeetti gurgurtaaf dirqameeti. Mee asirratti osoo qabxii xiyyeeffannaan fedhan waan takkaan siima qotee bulaan kun jimaa kana biqilchi jimaa illee sadarkaa san ga'uuf yoo baatii shan fixe baatii shanan kana bara jaartii isaa mana dhiiseeti jimaa keessa bula. Maaliif halkan hatturraa eega. Guyyaa re'eerraa eega re'eensi jimaree ooluu keessa galaati baatii afuris ta'u shanan gatiin inni dhagaa baatirii bitachuudhaaf fixu akkasitti muka jimaa hundarratti ibsaaf akkan tala bareedduudhaatti qaama isaa kana qaqqabatee raammoo irra biqilteef kanarraa buqqaasaa akkasitti fuula kana akka nama meeqaa warmaaf godhaatu guddisa jimaa kana qaqqabachaa meekaappii adda addaa waatti afuufaa waan bararaa jinni insekti kanarraa haasaa itti afuufaa harkaan jala harka isaatiin hakaafaa osoo hin ta'in qaqqabachaa akkasitti biyyee daankaa taate caccabsaa bishaan gaalonalleen muka isaa jalatti naqaa akkasi guddiseeti jaartii isaa mana dhiisee ooruu keessa bulaa. Yoo jaartii isaa kabiraa biraa akka fedhe godhallee waan takkallee godhuu hin danda'u. Kanaaf akkasi guddiseeti hoggaa warri unqulaalii jiran kabitu kun dhufe dubeedhatti liqiidhatti salafatti kennuudhaaf dirqama jechuudha. Yoo guyyaa san hin gurgurin yoo hayoo ganna ta'e itti cabbaala yoo buna ta'e ni gurgura. Qotee bulaan kun akkasi kennaa ture jechuudha.
amma qabxii xiyyatiin deebi'a. Waan asirra jechuu barbaade maali? Qotee bulaan durmaanuu takkaa jimaa gurguratee hin beeku. Itti dadhabeeti bilaashi kennaa ture jechuudha. Jimaa akka fayyadamu qotee bulaadhaa miti. Eega qotee bulaan ta'e egaa daldaltoota jimaa ergu kan magaalota keessa jiru ta'uu qaba jettee yaadda taate jedhee isaan sunis akkama siyaannu kanaa miti. Warri magaalota dadar qobbo Harramee Calanqoo fi Awwadaa keessaa jimaa hara Jijjigaa ergu takkaa'u karaa Jibuuti ergu ko jimaa kana qotee bulaarraa liqiidhaan fuudhaniiti boruu sii kan nama ja'a warri bobba'uun hunqulaaliin kun boruu sii dhufe iftaan sii dhufe kenna kun dirqama carraan quraan qabu. Kara erganis kara Jibuutiin hogguu ergee arra galgala jimaan halkan deemaa dhaqee ganama xalayaa dhufaa fi xalayaan jimaan kee qushaasha akkasi jimaan faayidaan qabu kanaafuu mee gad erginee jirraa hangatti gurgume siilaa halla jedhanii. Makiinaan jimaa geesse qabatee achi buleeti ganama dhaqee kadhata akka nama sadaqaa kadhatuutti kadhata warra jimaa Jijjigarraa fudhatee gad ergifan. Jimaan keetillee faayidaan qabu garuu ati maamila keenya waan taateef mee hangana waa xiqqoo jedhanii yoo jimaan inni gad erge 100 ta'e 20 kennan. 10 kiraa makiinota qabee dhufeetiif kafalee kurnan hafe dhufee 5 jaartii isaatii kennee gaama jiruufa 5 hafe qotee bulaa meeqarraa jimaa gurtan. Hajimaa 3 jee 300 kanatti kenna. Ka qotee bulaa jimaan isaa 5 jee 500 kanatti kenna. Akkasii itti rarraphaa afaan diddibaa qotee bulaa oofaa turan. Dajane Usmaan Hukumee na amantan malee jimaan abbaa ooluu abbaa kiyyaa hagaafaan anjoollee talafaan liqiin gurgurame ammalleen kafalamanii jira. Maali? Osoo jimaan bira dabree liqiin kafalan osoma kadhattuuti amanni kunis dhufa jimaan biraa gurgurama akkasuma gurgurama haxaan dhufa akkasuma gurgurama an umriin yoo amata 50 ta'e egaa liqii amata 50 jimaan ammoo 50 dura dhibba ga'ee gurguramuu jalqabe. Akkasi jira qotee bulaan Oromoo takkaa jimaa gurguratee hin beeku. Jimaa qotee bulaan Oromoo Hararge oomisheeti bilaashi Somaalotaa kenna. Warri magaalotaan an maqaadhe kana keessaa erguus akkasumas saamamaa ture jechuudha. Jimaan Jijjiga dhaqaa Bosaasoo dhaqaa Garawwee dhaqaa baay'ee naannoo kananiin beekan hanga Bosaasoodhaan deemeetiin beekan Garawwees Barbaraas Hargeysaas naannoo kananiin beekaa akka jimaan gurguramuun beekaa magaalaan achi ta gosaan hoogganamu. Naannoo osuma Gadabuursii keessatti warri dhalaan jimaa taa'ee gurgurullee Gadabuursii ta'uu qaba. Naannoo isaa keessatti isaa ta'uu qaba. Daaroota keessa gurguute ammas karaa Garawwee fi Bosaasoo kanatti akkasi gosaan walitti hidhate waan ta'eef Jijjigarraa jimaa gad ergadhaa ati miseensa gossanii taatu malee hin dandeessu. Magaalaa rakkoo tana qabu keessa seene rakkoon guddoo namoota naati. Rakkoon guddoon mootummaa Itoophiyaa. Maaliif? Hara Jibuutii deemu yoo ilaalte LC baneeti namnichi Soojii walgayyaantu fudhata. Kun monopoolii jimaa kan Jibuutiidhaati Soojii LC baneeti letter of credit jechuudha. LC baneeti gatii jimaa if dura eegana qeqooda jimaa ergeetiin maallanga isaa fudhachaatiin erga waldeenni jimaa Itoophiyaa kan duraanii kanaaf qanyootaan jaarame tunis. Ammoo ka Jibuutii kun ka Jijjigaa kun kan hin qabu. Kanaafuu mootummaan waan ala bahu export waan ta'u kana osoo hara LCtiin mijjeessin akkanuma gadhiisaa ture. Maaliif gadhiisee mootummaan Itoophiyaa dilana gowwaadha kan qabeenyi oomisha biyyasaa gadhiis jettee laalta ta'an no. Saniin dubbita. Qondaaltonni walitti hidhatinsa waan qabaniif daldaltoota kanaa wajjin. Fakkii takkaan dajene Jimaa Jijjigaa laalchisee. Maqaa namaa dha'uun yoo dura rakkisaa ta'e I'm sorry. Maqaa namoota tokko dha'uun natti dirqama ta'a. Daldaltuun jimaa amata 10 dura beekamtuun suuraa jaartii jaamtu turte Jigarra. Isii tanaaf an akka gaarii wal beeyna. Junaidi Saddoo pirezidantii jaamu ture kan Kumaa Dammaqsaa booda dhufe. Kumaa Dammaqsaa by the way haan oomisha Harargee jimaan nuti Oromoon ergachaa turre akka fuudhamee Tigrootaaf kennamu gaafa ministeera biyya addaa keessaa ture yeroo ce'umsaa nama mallattoo isaatti Oromoo harkaa fuudhee Tigiraaf kana ga'e kana jecha. Gaafa Junaidi Saddoo
Junaid waan takka takka walqixxeessuudhaaf yaale galata namaa qoysuun gaarii. Maaliif yaale? Okkuu dhimma kana baru maaliif ellisiidhaan hin gaggeeffamne gurgurtaan alaa kun. Kanaafuu kun hin ta'u jedhee xalayaa katabee jaaramaa jedhe daldaltoota Oromoodhaatiinis. Qotee bulaanis gatii gahaa harkachuu qaba isinis jaaramaa waggaa ala bahu immoo ellisiidhaan ta'e Itoophiyaanis lafa bu'aa qabdi gaafii taasisa. Jaartiin suuraa jedhamtu Jigarraa Jimaa kara Somaalilaandii fi Puuntlaand ergatu akka taatu qabnaan nama soddaa hiyyaa tokkootti saayiba jaarsa isii rabbi haaraa shaggaa jedhama Mahmud Sumaansaati. Isanatti ergite eenyutu Junaid sadduu namicha ja'an beeka jennaan Jaafar Aliitii hojii deemiti jennaan hin beeku. Finfinnee wal baallamnee jaartii tana hoggaan anis dhaqu galgala yaada si jirtee maal naan jette? No Jaafar naan jette. Ati galatu an nama biraa harkadheetiin jiraa jette. Nama akka markate jedhan jechuun akka naannoo keenyaatti akka naannoo Somaaliyaa jechuudha. Pirezidantiin naannoo aangoo gaayaan qabu Oromiyaa keessatti kana dhageetiin jira jette. Naannoo Somaaliyaatti maaliif? Kan naannoo Somaaliyaa pirezidantiin aangoo gayaa qaba akkuma biyya kana laatu. Keessan aangoo gaayaan qabu an nama biraatiin harkadhe naa hidhiichi. Nama biraatiin himini Azeeb masjidii hojii gaana jedhu. Akkasitti anis mangudummaan Junaid waliif Junaid ani isaa yookaan ispiikarii mootummaa isaa nama ta'etu private isaatti wal quunnamsu ta'e gara Azeeb deemtee Junaid wasa martee jechuudha. Junaid gara waliin martee Jaafar jidduutti sagaleen keencitaa jedhu warri nu dhaggeeffatanii kompiitara achi as buutuu otoo hin taane ofum keetii gara ispiikariitti yookiin maayikiraafoonitti achuma teessee amma akkamijiin mee achi baay'een bubbutiniiti ofum keetii garuu maayikiitti gadi jedhiiti baay'ees gadi hin jedhin irraan fagaatin itti fufi. Akkasitti jaartiin eega Azeeb masfinii wal garte booda Junaid Saddoo waslaa Jimaa sanin martee achi darbitee Jimaa daldalachuu jalqabde jechuun kun kaniin himu waggaa 12-13 akkas dura osoon an biyyaan bahin aneegaan biyyaalee amata 10 himmaan tan. Amma asirratti maal gartaa? Harki dargoota kan gaafa Itoophiyaan caatlaafiyooti maabar ja'amu keessa ture sun harki Tigrootaa bakka san bu'ee Jimaa kana keessa galuu isaati garte jechuudha. Kanaafuu rakkoon tun tan kombolaa gara galgalaa as geesse. Sana dura Jaafar sana dura Oromoon yeroo gabaabduu haa ta'u mee yeroon itti daldala Jimaa kana of harka galfate jira? Akka gaarii jira. Kajijjigaa gabaabdutti waan seenaa san fakkaataa tuttuqeetiin jira. Mee haa gabaabdu kajijjigaa sanarraa daqiiqaa 5 kenni. Booddee maal godhuu eegalan eega Junaid san tattaafatee harkaa kushufte booda Jimaa qotee bulaan Oromoo oomisheetuma daldaltoota Jimaa ka magaalaa jiruuf kenna liqiidhaan. Liqiinuun deebitu. Warri kunis fuudheeti liqiidhaaf warra jijjigaatee kenna. Warri jijjigaa gad ergee gosa isaaniitti gurguratee hanguma tokko maallaqatti kenna Jimaan kee qushaasha Jimaan kee akkas jedhanii. Kanaafuu qotee bulaa wanni qabxiin guddoon naa qabdu qotee bulaan oomisheetuma erga malee wanni irraa harkatu akka hin jirre naa galmeessi takka tana. Daldaltoonni Oromoo kan magaalota keessan kunis gar tokkos waan hin gurmaa'in harkaan isaa cuuccaan mootummaa waan jiruuf ergachaan turre akkuma qotee bulaa sanis saamamaa jiran. Maal naan jee daldalaan Jimaa tokko amata hedduu hojjettee maaliif kasaarteen jeen bara Jaafar maallaqni Jimaa kanuma Jimaatii naan jee maal jechuudha jenna Jimaa dalaydee maallaqa harkate Jimuma deebiftee takaree jigaa ergite achuma nyaadhama jee. Rakkoo poolisii jiraachuu as garsa jechuudha. Ilmaa waan biraa fixaniiti Somaalota jijjigarra fudhachuu dhiisanii Jimaa awwadaa dhufanii ifi ekspoortii godhaa ifi impoortii godhuu jalqaban jechuudha. Imaajin biyya walabummaa qabdu akka keessatti naannoof dandeessu keessatti Somaalonni jijjigaa ifi awwadaa irraa ergachaa ifi jijjigarraa gara Somaaliyaa ergachaa itti fayyadaman. Qotee bulaa Harargee warra magaalaa ka Oromootu liqiin irraa fuudha. Amma Somaalotaatu liqiin irraa fuudha. Liqiin irraa fuudhee osoon kafalleef ifi ergata. Dilana yeroo ayyaanii kana gaafii ta'e deebisuudhaaf dajane
bara 1990 mootummaan dargiidhaa cabeetti mootummaa cimsaa keessa jechuudha. Oromoon har'ee gurmooyineetu ture. Dhiifama sagaleen gara keessanii dhuftu hedduu waan disturbana gootuuf itti fufuu hin dandeenye. Jaafar dhiifama si gaafadha dhiifama jenna rakkoon teeknikii jidduutti waan nu mudatee fi daawwattoota keenyas dhiifama gaafanneeti wajjinumaanii Jaafar daqiiqaa 10 booda rakkoo teeknikaan nu mudate kana qajeelfannee walitti deebina kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaatiif dhiifama isiniin jenna daqiiqaa 11 booda yeroo gabaabaa